fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan Machaaraa fi Sadan Caanqaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Miseensonni waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gocha sirna Bilxiginnaa jibbuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Loltoonni kunneen meeshaalee waraanaa hedduu fidanii dhufuunis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisaa jiru jedhame. Baqataan lammii Itoophiyaa tokko biyya Ijipti magaalaa Kaayirootti ajjeefamuun dhaga'ameera. Namni kun meeshaa qara qabuun waraanamee akka du'e himame. Godina Arsii Bahaa aanaa Ciyoo keessatti kaabinoonni Bilxiginnaa qonnaan bultoota xaa'oo dhorkachuun faayidaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa jiru jedhame. Godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa keessatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa dararaa hawaasa nagaa irratti hammeessaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni kunneen manneen hawaasa nagaas barbadeessaa jiru jedhameera. Haleellaa Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti raawwatee yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamuu jiraattonni himan. Haleellaan kun magaalaa Gilgal Balasitti hidhattootaan raawwatamee jedhameera. Godaantota gara Ispeen otoo imalanii achi buuteen dhabame keessaa 86 argaman. Bidiruun kun eegduu karra galaanaa Ispeen argamuun ishees ibsameera. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan Machaaraa fi Sadan Caanqaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessa socho'aa jiru tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti dhufee jiraachuun himame. Haaluma kanaan guyyaa har'aa jechuunis gaafa adoolessa 11 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan magaalaa Gabaa Roobii Machaaraa fi aanaa Sadan Caanqaa keessatti tarkaanfii guddaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola jajjabaa daandii cirracha gurraacha magaalaa Dambidolloo geessuu fi Dambidolloo irraa fageenya kiiloomeetira muraasa qabu magaalaa Gabaa Roobitti gaggeessee loltoota Bilxiginnaa 67 ajjeesuun 89 yoo madeessu 15 ammoo booji'uu danda'eera. Lola sa'aa wal fakkaataa sa'a 12 kaasee magaalaa Machaaraa keessatti taasifameenis loltoonni Bilxiginnaa 56 yoo ajjeefaman 75 madaa'anii 8 harkaan qabamuun isaanii ibsameera. Lola aanaa Sadan Caanqaa magaalaa Caanqaa keessatti gaggeeffameen ammoo loltoonni 78 yoo ajjeefaman 91 madaa'uun 14 booji'amaniiru. Gama meeshaatiin qawwee AKM 500, rasaasa 22,154, boombii 45, bireenii 10, snaayiperii 6, uffata waraanaa hedduu hiikkachuu hidhamtoota siyaasaas gadhiisisee jira. Tarkaanfii qindaa'aa fudhatee kanaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu isaa yoo ibsu, gama mootummaa Bilxiginnaatiin garuu haga oduu kana qindeessinetti wanti jedhamee hin jiru. Miseensonni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gochaa sirnichaa jibbuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru jedhameera. Loltoonni kunneen meeshaalee hedduu fidanii dhufuunis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisaa jiru. Mootummaan Bilxiginnaa kana biyya Ahmadiin durfamuu sirna hatseewwanii deebisuun ilmaan Oromoo hacuucuu fi gidirsuun bulchuuf halkanii guyyaa hojiitti jira. Kana ammoo loltootaa fi humnoota nageenyaa isaa uummata nagaa shororkeessuun dhimma itti ba'aa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti loltoonni raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan hedduu ta'an guyyaa guyyaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa akka jiran gabaasaa jirra. Haaluma kanaan gaafa adoolessaa 8 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 6 kibba Oromiyaa aanaa Liiban mooraa ganda Aalgee qalqalchaa irraa sirna Bilxiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru. Miseensonni waraanaa Bilxiginnaa duraanii kunneen qawwee AKM Turkii 4, dachaatuu 2, rasaasa boombii fi hidhannoo mooraa Bilxiginnaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasisanii jiru. Ilmaan Oromoo murna Bilxiginnaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti makaman kanaaf woboon zoonii kibbaa Cibraan Mataa Gafarsaa himannaa ho'aa kan taasiseef yoo ta'u, waraanni Bilxiginnaa kunis badii saba isaa irratti barcuma Abiy Ahmad tiksuuf taasisaniif dhiifama gaafachuun ilmaan Oromoo achitti hafaniifis waamicha taasisanii jiraachuu gabaasni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa nu qaqqabee ni addeessa. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo fi Wallagga Bahaa aanaa Arjoo guddattuuti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 4 gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun ibsameera. Haaluma kanaan loltoonni 2 gaafa adoolessa 7 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo mooraa waraana Bilxiginnaa magaalaa Seertumii irraa qawwee AKM Turkii 2, hidhannoo 2 fi rasaasa 328 qabatanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makaman.
Miseensonni waraana bilxiginnaa lama ammoo godina Wallagga Bahaa aanaa Arjoo guddattuu mooraa waraana dhidheessaa irraa qawwee AKM Turkii 2 rasaasa 350 boombii harkaa 2 fi hidhannoo qabatanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Baqataan lammii Itoophiyaa tokko biyya Ijipti magaalaa Kaayirootti ajjeefamuun dhaga'ame. Namni kun meeshaa qara qabuun waraanamee akka ajjeefames ibsame. Guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 10 bara 2023 biyya Ijipti magaalaa Kaayirootti lammiin Itoophiyaa namni maqaan isaa Bilaal Huseen jedhamu waraanamuun ajjeefamuu isaa odeessinu qaqqabee addeesseera. Baqattoonni kanneen biroon miidhaan ulfaataa fi salphaan isaan irra gahe yeroo ammaa kana hospitaala seenuun yaalamaa jiru jedhameera. Kana bu'uura godhachuun ilmaan Oromoo biyya sana magaalaa Kaayiroo jiraatan biiroo UNHCR fuulduratti hiriira bahuun sagalee isaanii dhageessaniiru. Dhiibbaan baqattoota irratti taasifamu akka dhaabbatus gaafataniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Xi'oo keessatti kaabinoonni bilxiginnaa qonnaan bultoota xaa'oo dhorkachuun faayidaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa jiru jedhame. Oromiyaa iddoo hedduutti waqtiin kun waqtii midhaan itti facaasan yoo ta'u, qonnaan bultoonni lafa qotanii erga qopheeffatanii booda sanyii filatamaa fi xaa'oo dhabuun hedduu rakkachaa jiraachuu himatu. Keessattuu kutaalee Oromiyaa hedduutti kaabinoonni bilxiginnaa harka keessa galfachuun xaa'oo faayidaa siyaasaaf oolfachaa jiraachuun saaxilameera. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaa aanaa Xi'oo keessatti kaabinoonni xaa'oo dhuunfaan gurgurachaa jiraachuun barame. Kaabinee aanatti kanneen xaa'oo dhuunfaan gurguraa jiran keessaa Amaanaa Galatoo kan jedhamu xaa'oo kumtaala 30 ganda Amsaa Gashaatti gaafa adoolessa 4 bara 2023 gurgurachaa akka oolee maddeen argaa dhageettii himaniiru. Aanaa Xi'oo keessatti gandoota hedduuf gonkumaa xaa'oon akka hin kennamnes ibsameera. Isaan keessaa ganda Katar Qotee Bulaa, Abasaaroo Halkoo fi Murtichi Qobboo keessatti argamu. Kaabinoonni bilxiginnaa aanaa Xi'oo bulchiisa aanaa irraa haga caasaalee nageenyaatti uummata saamuu irratti bobba'anii kan jiranii fi uummanni xaa'oo dhabuun lafa osoo hin facaasiin baasaa akkasumas xaa'oo malee akka fedhe haa ta'u facaasaa akka jiru ibsameera. Aanicha keessatti uummanni xaa'oo dhabuun rakkoo midhaan nyaataa bara dhufu isa mudatuuf yaaddoo hamaa keessa osoo jiranii caasaan nageenyaa bilxiginnaa dirqiin ba'aatii naannoo keessan eegaa jechuun ganda jireenyaa isaaniitti halkan qorraan hawaasa daraa jiraachuus maddeen dabaluun himaniiru. Godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa keessatti waraanni bilxiginnaa dararaa hawaasa nagaa irratti hammeessuun dhaga'ame. Waraanni kunneen manneen hawaasa nagaas gubuun barbadeessaa jiru jedhameera. Akkuma yeroo garaa garaatti gadaa miidiyaa neetwoork gabaasaa ture, waraanni bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti bobbaafanii jiran. Akkuma yeroo garaa garaatti gadaa miidiyaa neetwoork gabaasaa ture, waraanni bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti bobbaafamanii jiran ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesaa, hidhaa, gidirsaa akkasumas qe'ee fi qabeenya isaanii barbadeessuu irratti argamu. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 6 bara 2023 godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa ganda Bookaatti waraanni bilxiginnaa hawaasa nagaa meeshaa maleeyyii daraa jiraachuu odeessi maddeen keenya irraa nu qaqqabee addeesseera. Waraanni bilxiginnaa kunneen waraana bilisummaa Oromoo nyaachisa jechuun qe'ee fi qabeenya uummataas gubanii barbadeessuun himameera. Yeroo nuti gabaasa kana qindeessinetti namoonni hedduun mannii fi qabeenyi isaanii waan jalaa barbadaa'eef beelaa fi qorraan rakkachuun akka yaaddoo ulfaataa keessa jiru. Isaan keessaa kan maqaa arganne Maariinaa Abdoo Gammadaa mana 2 fi qabeenya keessa jiru, Kadii Tibbeessoo Badhaasoo mana 1 fi qabeenya keessa jiru, Amaan Tibbeessoo Badhaasoo mana 2 fi qabeenya keessa jiru, Fayyoo Deebisoo mana 2 fi qabeenya keessa jiru, Deebisoo Hirphaa Badhaasoo mana 1 fi qabeenya keessa jiru jalaa barbadeessuun dhaga'ameera. Kana malees namoonni hedduun badii tokko malee iddoo garaa garaatti hidhamuun yeroo ammaa kanatti dararaa ulfaataa argaa akka jiran maddeen keenya dabaluun ifoomsaniiru. Aanichatti namoota nagaa hidhamanii dararaa argaa jiran keessaa kan maqaa arganne Gobee Aliyyii, Gammachuu Nagaashuu, Ayyuub Nuuroo, Hajii Hayaatoo, Jaal Addunnee Gabruu kanneen jedhamanidha. Haleellaa Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamuu jiraattonni himan. Haleellaan kun magaalaa Gilgal Balas jedhamtutti hidhattootaan raawwatamee jedhame. Namoonni ija argan akka jedhanitti haleellaa Jimaata adoolessa 7 bara 2023 raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamanii kaan miidhamaniiru. Kanneen miidhaa qaqqabsiisan hidhattoota dhiheenya kana qabsoo hidhannoo keessaa bahuun dhiheenya magaalattiitti qubatanii argaman ta'uu namoonni BBC'n dubbise ni himu. Paartiin Diimokiraatawaa Booroo naannicha keessa socho'u ibsa baaseen haleellaa hidhattoonni sochii Diimokiraatawaa uummataa Gumuuz hidhannoo isaanii hin hiikkatiin gaafa adoolessa 7 bara 2023tti magaalaa Gilgal Balasitti raawwataniin namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu fi hedduun miidhaan irra gahuu mirkaneesseera. Paartichi gochaan raawwatame haala kamiinuu kan fudhatama hin qabnee fi gocha suukkanneessaa ta'uu ibsuun balaaleffate.
qaamolee ajjeechaa kan raawwatan hatattamaan seeratti akka dhiyaataniifis paartichi gaafateera. Namni ijaan arganii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan haleellaan raawwatameen namoonni 18 ajjeefamuu fi 16 miidhaan irra gahuu hospitaala seenuu dubbatan. Naannichatti shiftoota mootummaan sooraa jirutu jira kan jedhan namni kun hidhattoonni kunneenis meeshaa waraana jajjabaa hidhatanii magaalaa keessa akka socho'an dubbatu. Mootummaan naannichatti nageenya uummataa eegsuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu ibsaa kan ture yoo ta'u, jiraataan naannichaa BBC'n dubbise kun garuu waan ta'aa jiru argaa jirra. Kan raawwatamaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Mootummaan uummata naannichaa tiksaa hin jiru jechuun komatan. Haleellaa guyyaa jimaataa raawwatame kana hordofuunis jiraattonni naannichaa loon isaanii ooffachuun gara Paawwee godaanaa jiraachuu fi magaalicha keessa sochiin geejjibaa fi kaan dhaabbachuu dubbataniiru jiraataan kun. Jiraataan karaa biraan ammoo haleellichaaf itti gaafatamaa kan taasisan hidhattoota karaa nagaatiin deebi'aniiru jedhamuun harka mootummaatti argamanidha. Hidhattoonni kunneenis konkolaataa shaaginaarii gara Paawwii imalaa ture dhaabsisuun imaltoota irratti dhukaasuu fi boombii itti darbachuun haleellaa raawwachuu isaanii kan dubbatan jiraataan kun haleellichi yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamuu fi 12 ammoo miidhaa irra qaqqabu ibsan. Haleellaan guyyaa jimaataa gara galgalaa eegalee kan gab jedhee sababii dukkanaa fi roobaatiin ture jechuunis humni nageenyaa dafee qaqqabee akka hin jirre dabaluun kaasan. Itti dabaluunis halkan dilbataa gara wiixataatti bari'uu dhokaasanii dhagahamaa ture kan jedhan jiraataan kun haleellaa wal fakkaataan nu mudachuuf jechuun jiraattonni naannichaa yaaddoodhaan naannicha gadhiisanii bahaa jiru jedhan. Hidhattoonni kunneen waamicha nagaa fudhachuun bosonaa bahan jedhamullee hidhannoo hin hiikkanne jedhu jiraataan kun. Gareen hidhattootaa kunis kanaan dura naannoo Matakalitti haleellaawwanii fi buttaa raawwachuun himatama. Gareen kunis uummata Gumuz bilisa baafna jechuun hidhatee naannicha keessa socho'aa jiraachuutu himama. Kanaan duras naannoo Beenishaangul Gumuz walii Matakalitti miseensonni garee hidhattootaa karaa nagaatiin walii galuudhaan hidhannoo isaanii hiikkachuun irra deddeebiin ibsamaa ture. Paartiin Dimokiraatawaa Boroo gama isaatiin haaluma waliigaltee mootummaan naannichaa taasiseetiin humnoonni hidhattootaa hidhannoo isaanii hiikkachuun leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda gara hawaasaatti haa makaman jedhamullee kan mul'ataa jiru garuu kana hin agarsiisu jedheera. Hidhattoonni osoo hidhannoo isaanii hin hiikkatiin sochiin isaan hawaasa keessatti taasisan keessattuu sochiin isaan gahee humnoota nagaa bakka bu'uun taasisan hatattamaan dhaabsifamee hidhannoo akka hiikkatanii fi kanaa dura akeekkachiisuu isaa paartichi kaaseera. Naannichatti keessattuu erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufanii booda waggoota jalqabaarra deddeebiin namoota nagaarratti ajjeechaa suukkanneessaan raawwatame jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman ammoo naannicha gadhiisanii buqqa'uuf dirqamaniiru. Humnoonni naannichatti qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran gara jireenya nagaatti deebi'uuf waliigaluun isaanii erga ibsameen booda haleellaa fi ajjeechaan dhuma torban darbee irratti raawwatame olaanaadha. Godaantota gara Ispeen osoo imalaa jiranii achi buuteen dhabame keessaa 86 argaman. Bidiruun kun eegduu karra galaanaa Ispeeniin argamuu ishees ibsameera. Bidiruun odola Kenerii irraa gara kibba lixaan kiiloomeetira 130 fagaattee argamte kunis namoota Afrikaa Saharaan gadii kan feetee turtedha. Eegdonni karra galaanaa doonii meeshaa fayyadamuun bidiruu baqattootaa wajjin gara odola Giraan Kanaariyaatti adeemaa jiru. Bidiruuwwan lama kan namoota muraasa hin jedhamne qabatan ammallee achi buuteen isaanii hin baramne. Gareen deeggarsaa Walking Borders BBCtti akka himetti bidiruun tokko namoota 65 kaan ammoo 60 fe'aniiru. Bidiruun namoota 200 feetee Kaafooniitiin Senegaal irraa waxabajii 27 ture gara odola Keneriitti imalaa kan jalqabde. Kanneen amma baraaraman keessaa 80 dhiirota yoo ta'an 6 ammoo dubartootadha. Kanneen bidiruun feetee turte hundi baraaramuu isaaniif garuu waan beekame hin jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora yuutuubii Gadaa Miidiyaa Neetwork laayik sabskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasituu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.